خير ما في شاء الله. لأني تكلم في روحي تسجيل في جرتو بس اسمه أنا بديت له. خلاص ولا يوم. إذا سان كسر نبيسني بدي تكايدين في هذا بس شكوينا. خلاص. الحمد لله. الحمد لله. ربي نجانا تسبات. أكيد سان كان يجودا. ربي نجانا تسبات الأهم شيء. خلاص. بديكن. لا أنا كسر أنت والله ونمني المال ما قبعت شو ربي قبعت تالو أنا ده بيتا. قرون نزاع سان كسر ديمولي إن شاء الله. أمو ده فيديو كان أركو جراتي أن قبل سارندا بدو قبل هي رندا بتني. يو نجيو من ديميني لبون جراتي. يو دو إني نارارما يو لبون جراتي كرو يومو نارارما في سودا. يعني أكره بيبي كان بكري نسيني. يوم كيسا سرقان أمي أكهم تاجرجرو ما تربان كيرو. سيني كان وادا جلالا ننتظر أجوبر بادا. كان قواني أكنوان مو بديت ما دابو مو إفماس ديمي كيسا قواتي. أني في ما في كيسة كباتي دابا مسنين بيك والله واني نراك بكم جرو لبون جراتو دولة كمان كم جتولا كزين كانوا رجال بينما يعتيسا. أيوة. ولا كمل. لا ولا نقبله. خلاص أكنوان نمني قبيها في. أيوة والله. سايبر سايبر هين تجارو. ورسالة اللي دبلة كابتن سندراو كلين إنسان كابتن سندرا سايبوتن إنسان كاستجرون ده كابتن سندرا رابطان كملنا كريمان جاني بكني تداول ده رسالة اللي دبلة كابتن سندرا هنا قررت تودا ورش كيوش كينا دكما في جراتي نبي يومان لو هاو يسي جبيفا كانوا نسين دلتي لا ولا كبدين دي مي إنسان قروا أكن مانسو دلقا دان دي مجي داغ بيه بدي جتي أنا ماتنا سدقي يعني دكما لو يلو بنجراتي يو نيلو بنجراتي وجات كولار كنا لو نبيتا يعني فولي باسبورت كده جانا أكيد قافل كنت كلارد أيوة صح نمني بنجر ولا معرفة بس يوني ركنا ما يفكر بدي يعني بيكو وري سجنا جرتان ركنا ما يفكر بدي يسين قافل تاني يو أكيتني ليه يو أكيتني ليه تدا أن يو يعني سوري مش بمانجرا يو بمانجرا لا بتي ما دي يو هاو لا في دوتي تكلاكس إن شاء الله تخير ما في قبله وخير أيوة جزي ركوب سنمني تكنا برجر تري وزر تري يعني هدونا تلفاتي تري نشوف مثلا قف عند برجر بيجنا ما خنموني بيتني وما تينا برجر تري خير ما ولا وأنجي أسمع بقول الله خير ما في شاء الله. لأني تكلم في روحي تسجيل في جرتو بس اسمه أنا بديت له. خلاص ولا يوم. إذا سان كسر نبيسني بدي تكايدين في هذا بس شكوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تابي جالدمتو هردفتو دميون أشوار كفون جرتو جريني بدادا جنة إيجا كاردونيان كمبرا وريدا akkuma namni gaariin jiru badaan jira akkuma viidiyoo argaa jirtanii dhageeffattan kana imaantu ani beektan jedhee yaada yuutuuba kanarratti jechuudha yuutuubaraa egaa mucayyoon tuni biyya Yamanii keessa jiraatti biyya san keessatti garaa godhattee abbaa manaa heerumtee abbaa manaa godhattee abbaa manaatirraa ulfooftee eedeettee yeroo ani dayuuf akkuma haasaa asitirraa dhageettan kana jechuudha yeroo ani dahuudhaaf mana yaalaa seenetti nagateena biraa badee bakki inni jiru hin beeku erga sanii torbee guutee jira erga dayee hin agarree jette walumaa galatti hin agarree numaayyuu hin dhabee gaafadhellee warra isaa hiriyoottan isaa bakka dalagaa isaallee gaafadhe dhabee jechaa jirti waan akkaan nama jibbisiisudha wallaahi uummanni keenya kun yeroon keessa jirru kun yeroo akkamii akka ta'ellee ayidoonnoo wallahi nama dabbara baxaami tokko jechuudha egaa kaahiree tana nama kana dhadhayanii hin laalanii
gaariima jedheetuma sitti dhufaa ergasii badaa ta'uu danda'a jechuudha. Haala kulli haalee wanti si jechuu barbaade obboleettii xiyyaa duraan dursaa si rabbiin baga nagayaan si hiike nagayaan hiikamuu waan guddaadha. Baga haadha taate baga haadha ilmaa taate akka kufanitti hafan malee akka du'anitti hafan malee akka kufanitti hin hafani jette Oromooni. Egaa atillee bira dabartee jirta waan silaa haati yeroo ilmoo argattu taatu san ciniinsuu san keessa dabarfattee as geettee ilmoo tanteellee argitee jirta. Inni immoo iyyuu jechuudha ilma isaallee hin agarree sillee mootiyyuu amma booda utumaa itti deebiteeyyuu garaan kan kee hanga duraa san waan si jaalatu natti fakkaatu. Garuu nama yeroo rakkoo takka si gatee si biraa deeme yeroo bal'oo sitti deebi'ulleen qaanidha. Haa ta'u garuu abbaan manaatiif haadha manaatiin addaan bayaa hin jedhamu. Waa hundaanuu abbaan manaa kan keessuun sirrii hin dalagne. Sillee sitti hin dhaga'amini. Homaa sitti hin dhaga'amini. Wanti hundi dabarsitee jirta. Katartirra ka dhuftu caala akkuma jedhame sanii kama dhuftuuf of jabeessi. Dubartii cimtuu ta'ee ilmoo tantee guddifadhu rabbiin si haa guddisu siin jechuu barbaadeeti. As keessatti jechuudha wanti ani shamarran kennaafis akkasuma mootiyyuu dargaggoo warra bultii horachuuf deeman akkasuma mootiyyuu warra bultii horatanii qabaniifis yaadananii qabu. Warri bultiin horanne dhugaa rabbi kana ilaalanii bultimaayyuu horachuu jibbanii jiran. Namni bultii hin ijaaranne shamarran akkasuma dhiirrillee namni bultii hin ijaaranne warra bultii ijaaratanii akkana wal godhan kana ilaalanii bultiitti seenuu sodaatanii jiran baay'ee tokko. Maaliif nullee boru gaafatti seenne akkana nu godhinnaa jedhanii baay'ee sodaataa jiranii. Wallaahi osoo akkana wal godhuun kun dhaabbatee baay'ee natti tola. Keessattuu onlaayinii kana gubbarratti namni namarraa waa barataa yoo bultii nama tokko bareeddu agartee akka nama sanii ta'e jettee hawwita. Akkuma san yoo bultii nama badaa yaanii namni akkas wal godhu kana yoo ilaaltu anis boru gaafa bultii godhadhe akkas ta'innaa jedhanii shakkiin hedduu uummata keessa waan jiruufi warri bultii hin horanne bultii horachuudhaaf sodaa qabdi. Ijoolleen yeroo baay'ee ni argina hin sodaatan baay'ee sodaatan dhugaa isaaniiti. Nama tokko dhadhooftee hin laaltu yoo keessa isaa rabbummaan tolte malee jechuudha. Yeroo jalqaba sitti dabalamu namuma dhugaan si jaalatu fa'a fakkaata. Garuu hamma fedhellee ta'u namni yeroo rakkoota irratti wal gatu sanuuyyuu yeroo dayumsaa dubartii yeroo dayumsaa gatuun wallaahi eebii guddaadha. Eebii guddaa odoo dur mallee jibbii jechuudha. Garuu yeroo isiin deetu san itti wallaahi akkaan waan isiin barbaadde godhuufii qaba. Waan isiin barbaadde akkasuma yaadaanis irraa fagaachuu hin qabu ture. Deetti kanammoo ilmoo argatee daheetu beeka. Waa hedduu keessa as darbaniiti ilmoo san argatanii ilmoo san dhungatanii. Kana hundaayyuu yeroo sanitti gatuun isaa dogongora hangana hin jedhamne. Hundaafuu ka akka tokko beekutti tokko beekuu dhabuutu mala. Waa hundaafuu keeruma jennaan ka mataa isiin nagaan hiikkachuudha. Hiikkattee jirti homaa miti ka riskii rabbii qaba. Uma dalagattee guddifattee ilmoo tana garuu akkasitti gatuun isaa sirrii miti. Akkas isin jechuu barbaadeeti. Akkasuma warri bultii gana ijaarrachuudhaaf deemtanii rabbiin bultii bareedduu isin haa hiru. Warra akkanaa kanarraa isin hin godhini. Yoo ma isinitti illee cimee jedhee yooma dhiisullee barbaadan jechuudha yaa ilmaan dhiiraa. Yooma dhiisus isinillee jibbaa irraa qabaattanii dhiisullee barbaadan hanga isiin deettu eeydanii dhiisuu dandeettan. Yeroo isiin dahumsaa fi cinqarra jirtutti gattee biraa deemuun of biraa isii dhabuun suni baay'ee itti dhagahama. Tokkoffaa warra isii bira hin jirtu amma mucattiin tun bakka biraa jirti biyya biraa jirti. Ahalii isii keessa hin jirtu haati isii bira hin jirtu. Isa tokkocha abdatte. Inni tokkochi sun mootiyyuu ka abdatan rabbuma jechuudha. Inni tokkochi sun immoo gatee biraa deemuun waan akka wallaahi qaanii guddaadha. Yooma gatullee barbaade isiin deettee dhiisee yoo biraa deeme homaa rakkoo hin qabu. Hanga tokko jechuudha. Garuu yeroo sanitti baay'ee itti dhagahama. Homaa miti hundaafuu rabbi ka waa hundaa olii ka abdatan rabbuma hiikamtee jirta. Jabaadhuu baga rabbiin nagayaan si hiikee haadha ilmaa taatee ilmoo tantee dhungattee ilmoon tantee ta guddattee bakka sii geettu rabbiin si haa godhu asumaan imaan jechuu barbaada. Akkasii kaa egaa yaadni ani qabu kana fakkaata. Qulqullina sagaleetiif immoo dhiifa dilfafaan naqabe qufaan naqabe sagaleen kiyya ukkaamamee jira waan ta'eef akkasii dhiifama si gaafachaa ijoollee sirriitti dheeressuuf hin barbaadu.
baay'isnee duuba jirra odoo of ilaallee baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Waan hin taane kan ammoo gara miidiyaatti yoo dhufeetiin jedhu namni hedduu yaada keessa gala wallahi hedduu jechuudha. Keessattuu warri bultii hin ijaaranne warri bultii ijaarrattanii bultii bareedduu qabdan bultii teessan ammallee rabbii fiixanaa baasu waa hedduu isinirraa baratanii waa hedduu walirraa baratanii warri mootiyyuu akkasuma hiree kana maqaa jeelchuu rabbumaa jeeluu didde utuu maasillee baasanii himuu baatanii wallahi odoo asillee baasanii akkana ta'e jedhanii himuu baatanii haa ta'u hundaafuu keeruma jechuu barbaadeeti akkasii nagaya naa ta'aa sagalee viidiyoo sirratti dheeressu ta'u.